Hello, akkam jirtu maatii Oromiyaa Digital Hub guyyaa kaleessa yookiin yeroo darbee software preventive maintenance kan jedhu waliin ilaaleera akka jechuun kompiitarri keenya kuni kan inni irraa uumame hardware fi software jennee dubbannee turre. Hardware yeroo jennu warreen asitti ilaallu kan hunda isaati jechuudha. Fakkeenyaaf akka input device warreen kan fayyadamna. Kun monitoridha output device'dha. Kun immoo system unity keessa wantoota elementary yookiin immoo componentota baay'eetu argama jechuudha. So software preventive maintenance kan isa waliin ilaalleera video sun warri ilaalle yoo jiraatan itti deebi'aa ilaala. Har'a garuu kan nuti waliin ilaallu akkamitti hardware componentiin kun walitti integrate ta'anii hojii garaagaraa hojjetu jechuudha. So systemni nuti qabannee jirru kun Dell Optix 3070 modeladha. So kuni maal of keessaa qaba? Elementoota akkamii yookiin immoo componentota akkamii of keessaa qaba yookiin immoo disassemble and assemble computer system kan jedhu hunda isaa waliin ilaalla jechuudha. Jalqabaa hanga dhumaatti kuni computeraan fayyadamudha. So waliin hiiknee waan inni qabu hunda isaa waliin ilaalla. Kallattumaan gara practice. Akkuma isiniin jedhee kana hiikuudhaan eegalla akka seera maintenance yookiin immoo computer maintenance and troubleshooting itti computer tokko maintain gochuu yookiin assemble and disassemble gochuu dura jalqaba electricii itti connect ta'ee jira. Electricii sun irraa baafna jechuudha. Sun dura garuu ishii kana shut down goona jechuudha. Ishii kana shut down goonuu barbaanne power button kana fayyadamnee shut down goona jechuudha. So jalqaba maal goona itti shut down goonee booda electricii irraa buqqifna yookiin immoo asitti divideratti wantoota lamatu connect ta'ee jira. Tokko powerii monitoridhaaf kan kennudha. Lammaffaan immoo system unityidhaaf kan kennudha. So isaan lamaaniin jalqaba maal goona ishii kana irraa disconnect goona jechuudha. Amma electricii irraa disconnect goonee jirra jechuudha electricii irraa. So erga disconnect goone booda step lammaffaa irratti maal goona peripheral device wanti jennu jirra jechuudha. Jechuun warreen system unity keenya kanatti connect ta'anii jiran warreen akka keyboardii, warreen akka mousii fi akkasumas immoo deviceonni bira system unity kanarra jiran hunda isaanii irraa buqqisna jechuudha. So ishii kana hunda ishii system unity keenyarraa disconnect goona. Erga disconnect goonee booda power cord connect gooneera booda itti deebinee ilaalla. So ishiin kuni system unity keenyadha jechuudha. Ishiin kuni system unity keenyadha jechuudha. Computer wanni jennu suni hundi ishii kanadha jechuu ni dandeenya jechuudha. Yookiis immoo hardware partiin computeraa wantoota afur irraa dhufanii input device jiru warreen akka keyboardii, mousii data gara computeraatti galchu. Output device kan jennu immoo monitorii yookiin warreen akka LCD illee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa process gochuudhaaf kan nu gargaaru CPU yookiin immoo central processing unit kan jennu as keessatti argama. Akkasumas immoo storageedhaaf kan nu gargaaru as keessatti argama hard disk jechuudha yookaan immoo SSD jechuu dandeenya. So kana maalirraa eegallaa warreen sun hunda isaanii akkamitti akka waliin hojjetan ilaaluudhaaf jalqaba tools jechuun warreen banuuf nu gargaaran ishii kanatu nu gargaara. Kompiitaroonni moodela 3770 yookiin immoo Dell Optix warreen jennu suni ishii kana keessatti argamu. So kana tools ishiin kana yookiin immoo screw ishii kana fayyadamne ishii kana coverii kanarraa banna baay'ee complex miti akka kompiitara modernaa ta'anidha jechuudha. Warreen kuni ishii kana irraa buqqifna. Ishii kana erga irraa buqqifnee booda kana suuta jennee aseeseerraa as akkanatti irraa baafna jechuudha. So coverii system unity kanaati ishiin kun akkasitti wantoota qabnu hunda isaa as keessa keenya jechuudha. Waan qabnu hunda as keenya jechuudha. So mee gara system unity kana keessa ilaalla. System unity keenya yookiin immoo computer keenya kun haaraadha. So ishii kana yeroo akkas goonu componentiin computer kana keessatti argaman hundi asuma keessa jiru jechuudha. Akkas jechuun akkuma jalqaba isiniin jedhe input, output yookiis immoo processdhaaf kan nu gargaaru CPU asii qabna. Akkasumas immoo data store gochuudhaaf kan nu gargaaru hard disk asii qabna jechuudha. So ishiin kun immoo asitti maalidha? Ishiin kun asitti
power supply kan jennudha jechuudha. Amma fakkeenya power supply kan jennu immoo akkuma kutaa gadiittis ta'u iddoo barbaannetti beeknu direct current to AC yookiin immoo alternative current itti jijjiiruu nu gargaarti jechuudha. Amma fakkeenyaaf elektirikii akkuma eelpaarraa dhufeen kompiitaraaf hin kenninu sababni isaayyuu kompiitaraaf hanga'uu sun mitidha waan ta'eef power supply kana tokkos nu godha jechuudha. Power supply kompiitara durii keessatti argamu gurguddaadha yeroo baay'ee amma kompiitara modernized ta'an yookiin immoo generation haaraan kun power supply xixiqqoo qabu jechuudha. So karaa kanadha jechuudha kan elektirikii gara kompiitara keenyatti fudhannu. So mee tokko tokko waliin ilaallu power supply dha jenneerra kuni power supply kun motherboard dha amma wanti halluu magariisa qabu kun kompiitara keenya irratti motherboard dha. Ishiin kun immoo CPU fan jenna ishiin kuni akkasumas immoo faanii lamatu jiru kompiitara keenya kana keessa tokko CPU fan ishii jennu kan lammaffaan system fan ishii jennu kana jechuudha. System fan ishii jennu kana jechuudha. CPU fan maaliif nu gargaara? CPU keenya yookiin immoo brain of computer ishiin jennee waamnu sun as jalatti argamti. Ishiidhaaf qilleensa kennuuf yookiin immoo over heatii hir'isuudhaaf nu gargaara. Akkasuma ishiin kun immoo motherboard keenya hundaaf qilleensa kennuudhaaf nu gargaarti jechuudha. Yeroo kompiitara keenya hojjetu ishiin kun zooruudhaan waan sun nu gargaarti jechuudha. Kan biraa asir motherboard kanarratti warreen argaman komponentoota baay'eetu jiru. RAM jechuun temporary data store gochuudhaaf kan nu gargaaru ishii kanadha amma kompiitara keenya amma fakkeenyaaf maalirra jira immoo memory module kan jennu jira amma as keessatti memory module irrattidha connect kan ta'ee jiru amma RAM lama qaba. RAM tokko kan connect godhu jira, DIMM kan jedhamu jira, SIM kan jedhamu jira. So modern yookiin immoo latest warreen ta'an kompiitaroonni DIMM kana fayyadamu jechuudha. So fakkeenyaaf amma RAM kana kompiitara keenya irraa baafnee tokko tokkoon qulqulleessuu ta'uu danda'a. Amma system unit kana qulqulleessuu ta'uu danda'a, awwaarri galuu danda'a. So tokko tokkoon komponentoota hunda babbaasuudhaan alaa gargaaru. So RAM kana akkamitti baafna? Asitti amma RAM module kan jedhamtu kana caafii yookiin qarqara ishii press gadi gochuudhaan akkasitti quba keenya lamaaniin press gadi yeroo goonu ni gadhiisa. Hanaammatee jiru ishii kana ni gadhiisa. So ishii kana suuta jennee akkasitti keessaa baafnaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun raamiin koo temporary data store gochuudhaaf kan na gargaartu gigaabaayitii 8dha jechuudha. Kunillee gigaabaayitii 8dha. Walitti gigaabaayitii 16dha jechuudha. So kanadha jechuudha. Sooftiweerota garaagaraa yeroo kompiitara keenya irratti bannu haala ariitii qabuun akka hojjetu kan nu gargaaru temporary data store gochuudhaaf nu gargaarti jechuudha. Yookiis immoo CPU wajjinidha kan isaan hojjetanii jechuudha. Kompiitara keenya irratti data tokko bannee hanga kompiitara keenya cufnutti kanarratti stoorii kan ta'u jechuudha. So kuni raamiidha. Kan biraa immoo waa'ee CPU tti haa dabaru. CPU kuni ishiin kun akkuma isiniin jedhe ishiin gubbaarratti argamtu kuni CPU fan jedhamti yookiin immoo central processing keenyaaf kan qilleensa kennitu jechuudha. Yeroo baay'ee kompiitarri keenya yeroo sagalee dhageessisu yeroo ho'u rakkina kanaati jechuudha. So kana qulleessuu qabdu yeroodhaan jechuudha. Qulleessuudhaaf immoo kun motherboard irra jira. Erga tools yookiin ittiin biloonii kattan screw kana qopheeffattanii booda ishii kana suuta jettanii arfa ishiirraa bantuu jechuudha. CPU keenya ta'uu danda'a, CPU faanii keenya ta'uu danda'a. Kana qulleessitu jechuudha. Akkasumas immoo CPU faaniin kuni shiboo dhaanidha jechuudha. Kan ishiin motherboard keenya irratti connect taatee jirtu. Erga ishii kanarraa kaafnee booda ishii kanallee waliin irraa buqqifna jechuudha. Motherboard keenya irraa ishii kanallee asitti connect taatee jirti. Suuta jennee akka walaa hin miidhamnetti suuta jennee buqqifna jechuudha. Suuta jettanii bakki ishii mijattu waan ta'eef irraa buqqisuu dandeessu jechuudha. Sun dura garuu sinoo barbaaddan amma fakkeenyaaf ishiin kun CPU keenyaaf kan as dhufteetu CPU keenyaaf elektirikii kennuudhaaf dhufteetedha ishiin kun jechuudha. Akkasumas immoo ishii kan argaa buqqifnee booda bakka firii argannu laallee suuta jennee ishii kana humnaan gochuu hin qabnu
CPU faaniidha jechuudha. Kun immoo heat sink jedhama. Inni CPU faanii jalatti shiboon argamu kun yookiin immoo sibiilli argamu kun heat sink jedhama jechuudha. So CPU faanii fi heat sink kun wal gargaaranii kompiitarri CPU keenya akka qorru gargaaru jechuudha. So asirra mee koottaa ishii kana ilaalaa. Ishii kana yeroo ilaaltu thermal paste kan jedhamutu jira. Fakkeenyaaf kompiitarri keenya yeroo baay'ee yoo sagalee dhageessa ta'e awwaaratu galeera jenna jechuudha. Ishiin kun bifa dhangala'aa wayiiti. Ishii kana binneet yeroo yeroodhaan hojii jirre thermal paste kana hojii jirre sagalee kompiitarri keenya yeroo bannu dhageessisu over heat ta'e yeroo baay'ee humnaa ol ho'a ta'e thermal paste kanatu irraa dhumeera jechuudha. Thermal paste kana CPU faanii keenya kanaa fi CPU gidduutti thermal paste kana dhangalaasna jechuudha. So ishiin kuni CPU socket jedhamti. Ishiin kun CPU hammattee jirtu. Ishii kana akkasitti gadi press erga gootanii booda gadi erga press gootanii akkanatti irraa hiiktu. Qulqulleessuutti jira waan ta'eef amma jechuudha. Ishii kana erga irraa hiiktanii ishiin kun CPU socket jedhamti. CPU keenya yookiin immoo sammuun kompiitaraa ishiin jennu sun ishii kanadha. Maaliif nu gargaara? Data process gochuudhaaf kan nu gargaaru sammuu kompiitaraa ishiin jennu sun ishii kanadha jechuudha. CPU yookiin immoo sammuu kompiitaraa ishiin jennu kan kanadha jechuudha. Akkuma sammuun namaa waan hunda process gochuu danda'u kanadha jechuudha. Kompiitaraaf waan murteessaa kan qabu jechuudha. Akkasuma yeroo baay'ee 2.5 gigahertz ta'uu danda'a. Amma ishiin kun kan koo kuni 3.5 gigahertz dha jechuudha. So CPU jedhamte jechuudha bakki ishii kanadha. So CPU baafneerra kompiitara keenyarraa raamii baafneerra random access memory jechuudha yookiis immoo daataa yeroodhaaf kuusuudhaaf kan nu gargaaru yookiin immoo temporary kan jedhu. Kan biraasitti wanti isin beekuu qabdanii kana sa'aatii irratti ni beektu jedhee yaada. Ishiin kuni CMOS battery jedhamti. CMOS battery jechuun BIOS yookiin immoo basic input output systemii store gochuudhaaf nu gargaarti jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitara keenya irratti sa'aatii yookiis immoo date save gochuudhaaf nu gargaarti jechuudha ishiin kun. Osoo ishii kana kompiitara keenya irraa baafnee lafa keenye kompiitarri keenya sa'aatiin irraanfata jechuudha. So ishiin kun sa'aatii store gochuu nu gargaarti jechuudha. So kuni komponentii motherboard keenya irratti argamu. Kuni wanti magariisi kompiitara keenya keessatti argamu kun immoo motherboard dha. Hunda elementoota garaagaraa integrate gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha motherboard dha jechuudha kun. So kan biraa CMOS batterytti aanee wantoonni as jiran kuni expansion slot jedhamu. Expansion slot jedhamu jechuudha sistema keenya keessatti. Expansion slot jedhamu jechuudha warreen asitti tartiibaan jiran kuni expansion slot jedhamu jechuudha warreen kun. So expansion slotiin maaliif nu gargaara kompiitara keenya keessatti? Fakkeenyaaf kompiitarri kun video graphics hin qabu yoo ta'e video graphics qofa gabaarraa binnee asirratti install gochuu dandeenya yookiin immoo dabaluu dandeenya jechuudha. So expansion slot jedhamu jechuudha. Kan biraa ziigaa asitti north bridge jira, south bridge jira. Kan biraa maaltu jira? Wanti wasaanyiin kan biraa iddoo kana jetti wanti murteessaa taate asitti jirti jumper jedhamti. Jumperiin immoo kompiitara keenya keessatti maaliif nu gargaara? Amma fakkeenyaaf BIOS yookiin immoo basic input output system password yoo daganne yookiin immoo kompiitara keenya keessa irratti taasifne yoo daganne ishii kana asii buqqisuudhaan dagachiisuu dandeenya jechuudha. Ishii kana asii buqqisuudhaan dagachiisuu dandeenya jechuudha. Ishii kana erga daqiiqaa hanga 10-15 lafa tursiifne kompiitara keenyatti yoo deebifne basic input outputiin sun ni dagata jechuudha. Passwordii suniin booda passwordii free ta'a kompiitara keenyatti akkasitti deebifne jechuudha hanga ta'e lafa tursine. Akkasumas immoo kanas immoo baafnee lafa tursifne sa'aatii dagata jenneerra. Kan biraa maaltu jira? As keebiloota lamatu jira. Amma keebiloonni gara kanaa deeman lamatu jiru. Tokko SATA jedhamu isaan kun. SATA jechuun motherboard keenyaa fi hard disk keenya connect walitti taasisuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Akkasumas immoo ishiin asitti argamtu kuni system unity keenya yookiin immoo power supply keenya irraa electric gara hard disk keenyatti kan power nuuf kennudha jechuudha. So ishii kana si buqqifnee yoo barbaanne ishii kana ishiin kun power supply irraa gara
hard disk keenyaatti kan information power dabarsudha jechuudha. Ishiin kun immoo SATA cable isiniin jedheera. System unity keenya system unity osoo hin taane motherboard keenyaa fi hard disk keenya kan wal quunnamsiistudha jenneera. Kun amma gigabyte 1,000dha jechuudha. Amma kuni yookiin immoo terabyte 1dha. So daataan koo asirra jira jechuudha. Kan waggaa meeqa daataan koo asirra jira. Ishii kana immoo yoo baasuu barbaanne hard disk kana immoo yoo baasuu barbaanne asirraan jiru amma biloonii 4 qabdi. Biloonii 4 sun suuta jennee asirraa baasuudhaan ishii kana asirraa suuta jennee baasuudhaan yoo jijjiiruu barbaadan nama fakkeenyaaf hankoo gigabyte 1,000dha. Hankeessan 500 yoo barbaadan ishii kan akka koo kanatti hiiktanii gabaarraa bittanii dabalachuu dandeessu jechuudha yoo barbaadan. So ishii kana akka erga akkanatti irraa hiiknee xumurree akkasitti baafnaa jechuudha. So kanarradha jechuudha kan daataan keenya taa'u ishii kana yookiin immoo hard disk keenya irra taa'a jechuudha. Kuni 1 terabyte that means gigabyte 1,000dha jechuudha. Terabyte tokko gigabyte 1,000dha jechuudha. So kun hard disk keenyadha. Kan biraa immoo kun iyyuu nan ga'u yoo ta'e additionaliin as jira fakkeenyaaf kana asirraan buqqisee as dabaluu dandeenya jechuudha. Bakka kanatti bakki isaaf qophaa'ee jiru jira. Asitti dabaluu dandeenya jechuudha. Asitti dabaluu dandeenya jechuudha. Ishii kana bakki qophaa'ee fi jira. Kanaaf garuu gigabyte 1,000 nagaa waan ta'eef gigabyte 1,000 nagaa waan ta'eef asitti dabaluu hin barbaadu. Yoo barbaadan dabaluu dandeessu sin jechuudha. Kan biraa wanta isin dagachuu hin qabne kompoonentoota asirraa hiiktan kana bakka isaa dagachuu hin qabdan. Ani ofii koon hin beeka waan ta'eef bakka irraa buqqiftan hunda isaa beekuu qabdu jechuudha. Warreen kun akkuma dura isiniin jedhe power supply irraa gara motherboard keessanitti kan kennudha jechuudha. So yoo barbaadan yoo motherboard jijjiiruu barbaadan illee ishii kana hunda isaa irraa hiiktuu jechuudha. Dagachuu hin qabne bakka irraa buqqiftan hunda isaa dagachuu hin qabda. Nama fakkeenyaaf kalarii kana osoo ilaalle bakka jalaatii buqqifnu kalarii isaa wajjin wal fakkaata jechuudha. Yoo barbaanne kalarii kana lamaan walitti maachi gochuu dandeenya jechuudha. Kan biraan akkuma dura isiniin jedhe yoo hard diskii tokko dabaluu barbaanne asitti bakki duwwaan jira finnee as keessa galchuu dandeenya jechuudha. Finnee as keessa galchuu dandeenya asitti erga connect boone. Kan biraa ishiin kun immoo yoo argitanitu ta'e ishiin kuni asirratti connect goonee jira kana hin baasu. Akkasumas asitti ilaala CD yookiin immoo kompiitara keenyatti CD galchinee fayyadamuu barbaanne ishii kanatti kan hard kan motherboard keenyatti connect akka taasifnu nu gargaaru ishii kanadha jechuudha. So bakka irraa buqqiftan hin dagatiina. Akkuma dura isiniin jedhe ishiin kun kan hard disk keenyaati. Kun immoo kan CD keenyaati jechuudha. So kan biraa maalidha? Speakerii kompiitara keenya amma fakkeenyaaf speakerii kompiitara keenya ishii kana amma fakkeenyaaf asitti kun bakka kana jira dhufee hundi wanti hojjetamu hundi motherboard irratti wal gahaa jechuudha. CPU keenya achirra jira, RAM keenya achirra jira waan ta'eef wanti hundillee kompiitara keenya irra jiru motherboard keenya irratti wal gahaa jechuudha. So ishii kana ani hunda isaa isinitti argisiisuun barbaada waan ta'eef akkuma koo kanatti yoo jijjiiruu barbaadan illee akkuma ani godhe kanatti jijjiiruu dandeessu jechuudha. So ishii kana suuta jettanii wanti kam immoo harkistanii buqqiftan hin jiru. Suuta jettanii buqqiftu malee seera akkuma seera maintenanceetti ishii kana suuta jettanii baalaansii gootanii buqqiftu jechuudha. So ishiin kun speakerii kompiitara keenyaati jechuudha. Speakerii kompiitara keenyaati asirratti buqqiftu. Kan biraa ishii kana amma akkuma dura isiniin jedhe waa'ee power supply isinitti haasa'eera. So kana hunda isaa bakkaatti buqqiftan osoo hin dagatiin sirriitti bakka isaa qabadhaa jechuudha. Ishii kana immoo motherboard keenya amma fakkeenyaaf motherboard yoo jijjiiruu barbaanne biloonii asirra jirtu hunda ishiiyyuu buqqisaarra biloonii asirra jirtu hunda ishiirraa isin bakkuma jijjiirtuutti buqqiftu. Suniin booda asirraa wanti jiru hunda hin buqqifneera. Ishiin kun immoo power buttonidha. Bakka power buttonii jechuun press yeroo goonu kompiitarri keenya banamu
keebilii ishii kanatu keessa ishii suutatanii irraa buqqiftu jechuudha kun ishii kana. So kun saataa keebilii keenyadha. Dura irraa baafneerra hiyanallee. So maalidha ishiin kuni maazar boordii keenyadha ishiin kun. Maazar boordii keenyadha. Ishii kana immoo system faaniin jira asirraa ishii kanallee suutattanii buqqiftu. System unity keenya illee akkanatti buqqifne jechuudha. So ishiin kuni maalidha maazar boordiidha jechuudha. Waan hunda kompiitarri keenya hojjetu bakka kana wanti dhufne hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf filaashii faasoo laaltanii mala kompiitarri kuni ishiin kun USB filaashii asii lama qaba asii lama ishiin kun network interface kaardiidha. Suma irratti connect goonee fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf filaashii kana asitti dha jechuudha kan nuti connect goonee fayyadamnu. Warreen kanas warreen kun immoo warreen akka VGA faa yookiin immoo kompiitara keenya monitorii keenya wajjin wal quunnamsiisuuf asirraanis immoo kunoo jira lamatu jira asirraan illee. Ishiin kun immoo headphone keenya galchuudhaaf nu gargaarti jechaadha. So ishiin kun yoo barbaanne yeroo baay'ee kompiitara keenya keessatti boordiin gubate kan jennu ishuma kana jijjiirra jechuudha. Gabaarraa binnee moodela isaa kan keenya erga cheekkoonee booda kun amma maazar boordiin kun moodela 370 Optilex Dell'dhaafidha jechuudha kun jechuudha. So akkasumas immoo fakkeenyaaf CPU keenya Core i3, Core i5, Core i7 kan jennu sun illee yoo ol guddisuu barbaanne ishuma kana asiitii baafna jechuudha. Ishuma kana ishii kana gabaarraa erga binnee booda bakka kana galchinaa jechuudha. Kan biraa immoo raamiin kun giigabaayitii 4 ta'e amma kun asirra guddisuu barbaanne ishuma kana laallee asirraati jijjiirra jechuudha. Kan kanarraa hafe wanti hundiyyuu asumarra jira jechuudha. So amma disassemble goonee xumurreerra disassemble goonee erga xumurree waan jijjiiruu barbaanne jijjiirree waan qulqulleessuu barbaanne erga qulqulleessinee booda ishuma kana akkuma dura baafnee sunitti deebifnee galchina. Amma assemblyidha jechuudha. Amma deebifnee yeroo galchinu immoo suuta jennee bakka irraa buqqifne sunitti yeroo deebifnu immoo faallaadhuma dura disassemble jenne sun assembly jechuudha. Amma moodellii isaa tokko yeroo ta'u homaa waan rakkisuu hin jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf haaluma tokkoon naagalee jira argitanii amma fakkeenyaaf hundi isaanii bakka qabatanii jiru jechuudha. Bakka kana qabatanii jiru. Ishuma kana cheeggoonaa jechuudha yeroo deebinee galchinu homaa nu dhibu jechuudha. So erga ishii kana xumurree warreen kana bakka irraa buqqifnee deebifnee galchina. Yoo jijjiiruu barbaannes jijjiirra yoo qulleessuu barbaannes erga qulleessinee booda warreen kana xumurraa jechuudha. Okay, akkasitti kun on the target yeroo ta'u bakka buqqifnetti deebina jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee biloonii yookiin immoo tuulsii maagineetti qabu yoo fayyadamtan ofiisaa isinii qabata. Tokko as qabsiiftu tokko immoo seenterii caafii irra qabsiiftan al tokkoon isinii qabata jechuudha. So kana hunda isaa yoo akkanumatti galchitu jechuudha. Erga hunda kana galchitanii xumurtanii waan jijjiiruu barbaadan jijjiirtanii waan sirreessuu barbaadan sirreessitanii waan maintain gochuu barbaadan maintain gootanii akkasitti deebitanii disassemble gootu. So ishii kana akkasitti erga hunda isaa biloonii hunda jiru galchitanii xumurtanii maal gootu steppiidhaan bakka dura keebiloota buqqistan sun deebiftanii galchuu jalqabdu jechaadha. Fakkeenyaaf warra xixiqqoo irraa eegalle ishiin kuni kan speakerii keenyadha. Deebifnee jirra amma kun kan speakerii keenya. Ishiin kun osoo irraa buqqaatee kompiitarri keenya sagalee hin qabu jechuudha. Kun immoo kan power cable keenya yookiin immoo bakka isaatti deebiftanii akkasumatti galchitu. Ishiin kun immoo power supply kanarraa kan dhufe gosa bakka garaagaraatiif kan maazar boordiidhaaf barbaachisu jira, kan hard diskiidhaaf barbaachisu jira. Hundayyuu suutattanii akkanatti piinii kana laallattanii yookiin immoo hoolii asirra jirtu kana erga laallannee booda akkasitti irratti connect goonaa jechuudha. So asirraa ishii kun immoo akkuma dura isiniin jedhe kalarii asirra jirtu kana cheekii godhachuu qabdu. Piinii zawwanni isaa fakkaatu illee connect gootu akkasitti. Ishiin kun immoo
hard disk keenyaaf waan taateef hard disk keenya waan taateef erga akkanatti ilaallattanii booda deebiftanii akkasitti ishii kana connect gootu jechuudha. Amma maaltu nu hafee hard disk keenya galchina fakkeenyaaf hard disk keenya galchina jechuudha. Amma hard disk keenya yeroo galchinu immoo deebifnee akkanatti as keessa galchina. Sababni isaa yoo asirrattidha kan nuti connect goonu jechuudha. Karaa duuba kanaa biloonii hiikneerra waan ta'eef warra durii amma hard diskoonni durii biloonii kanallee hin qabanii ishii kana hoolii kanarratti hunda ishiiyyuu laallee akkanatti ishii kana hundasaa hard disk keenya connect to sirrii hin galchine ta'ee hooliin kun sirriirra nuun bu'u jechuudha. So erga akkasitti connect goonee xumurree booda jabeessina. Baay'ees overoo jabeessuu baattan gaariidha yeroo baay'ee keebilii kan ishii kan hard disk keenya asirraa buqqifneerra kun olaa ishii kana erga laalannee booda deebnee asirratti galchina jechuudha. Asirraa buqqifnee irratti deebnaa. Kun immoo saataa keebilii isiniin jedheera dura. Kan durii kompiitara durii keessatti argamu paataa keebil jedhama kun paralaaliidha jechuudha. Kun immoo saataadha. Ishiin kun immoo erga akkasitti deebinaa jechuudha. So barbaanni kun as keessa finnee kun qabduun hundaaf qophaa'ee jiru as keessa. Another thing is kan biraa CPU keenyaaf paaworii asii kennina ishii kana. CPU keenyaaf paaworii kennina. Ishiin kun immoo ishiin kun faanii kan motherboarditi kan CPU osoo hin taane kan motherboarditi ishii kana. Yeroo baay'ee yoo laayitii fayyadamaa bakka laayitiin isiniin jirretti baay'ee nu rakkisti xiqqoo. Connect gooneerra kun ishii kana akkasitti connect gooneerra. Amma maaltu nu hafee CPU keenya haa galchinu. CPU keenya galchuun dura ishiin kun itoo kana dagannee keessaa baafnee amma power press yeroo goonu kompiitarri keenya nuuf hin banu jechaadha. Akkanatti erga asirraati hoolii kana laallattanii booda dizaayinii achirra motherboard irra akkasuniif qophaa'ee jira waan ta'eef akkanumatti ishumatti gadi galchitu jechuudha. So amma wanti nu hafee hin jiru jaamperiin keenya asirra jiraachuu isaa hin dagatiinaa. Suniin booda ishii kana CPU keenya dura bannee turre. CPU keenya asirraati akkatti CPU galchinu jira. Ishii seeraan laallattaniit galchitu jechuudha. Ishii kana seeraan laallannee perfeekti bakka ishii sunitti deebifna jechuudha ishii kana. Argitanii amma ishii kana asitti bakki tirsiin kun jirti asirratti illee bakki qabattu jirti ishii kana akkasitti geeshina. Asirratti thermal paste yoo dabaluun barbaachiseera ta'e yoo kompiitarri keenya ni ho'a ta'e thermal paste daballa. Suniin booda erga thermal paste asirraa jijjiirree booda yoo gogeera ta'e ishii kana akkanatti deebifnee ni cufna. Ishii kana gadi press goona. Qabatee jira amma ishiin kun CPU socket jedhamti. Ishiin akkanatti haammattee argamtu kun CPU keenya jechuudha. So kana akkasitti dhala bakki kun bakka paaworii asirraa motherboard irraa fudhata waan ta'eef asirraan ta'uu qaba. Dogongortanii asirraan gootan hin ta'u jechuudha. Kana perfeekti asirraan taasisuu qabdu. So on the target ishii kanarra erga dhaabdanii booda ishii kanarra erga dhaabnee hunda suuta jennee jajjabeessina. Haaluma tokkoon yoo xumurre hin ta'u waan ta'eef hundayyuu suuta akkasitti jabeessina jechuudha ishii kana. Amma CPU faaniin jijjiiruu noo barbaachisa illee steepotuma baranne kana keessaa steepuma keessaa bakka fayyadamuu barbaadan fayyadamtu jechuudha. CPU koorii isaa guddisuu barbaadan isa koorii guddaa gabaarraa bittanii isa koorii xiqqaa ta'e immoo keessaa hambiftu jechuudha. So ishii kana hunda ishiiyyuu jabeessitu jechuudha. Ishii kana hunda isaayyuu sirriitti al tokkicha xumurre hin ta'u. Hunda isaayyuu jala jabeessuu deemna malee. Akkasitti jajjabeessina jechuudha. CPU faanii keenya CPUdhaa fi qilleensa kenna jechuudha. So akkanuma dagannee baanee immoo wanti hin zooru amma kun yeroo booda kompiitara connect godhu. Kanaaf ishii kana dhufnee maal goonaa erga laallannee booda akkamitti connect akka godhu erga akkasitti location isaa laallannee booda suuta jennee ishii kana akkasitti gadi galchina jechuudha. Suuta jennee argitanii connect jechuudha. Laallanne dursinee ishii kana connect goonaa jechuudha akkasitti.
So wanti daganne hin jiru warreen achirratti jiran baay'een isaanii connect gooneerra. Kuni additional hard disk dhaaf barbaachisa waan akka dagattanitti ilaalina as keessatti ibsuu dandeenya isaa. Kana ala cheekii goona bakka hundayyuu erga cheekii goonee booda raamii keenya amma raamii kana yoo barbaanne guddisuu dandeenya. Akkoo giigaabaaytii 816 dha yoo barbaadan sin gabaarraa bittanii asii fi asii fageenya asiitii hanga asii jiruu fi asii hanga asii jiru tokko miti amma fakkeenyaaf. Akkasumas immoo yeroo moojilii kanarra deemnu ishuma laalleeti connect goota fageenya isaanii laallee jechuudha. So yeroo galchinu akkamitti galchina? Ishii kana fageenya isaa erga laallee booda asii kana akkasitti taasifna. So gadi yeroo dhiibnu karaa lamaanitti akka qabne ofuma isaa deebi'ee qabata jechuudha. Sagalee ni dhaggeessisa jechuudha yeroo dhufnee kana ishii kana galchinu. Ishii kana gadi yeroo akkasitti gadi dhiibnu hin qabata ishii kana. Ishii kanas akkasitti gadi goonaa jechuudha. Akka sagalee kanan dhaggeessifne taanaan hin galle jechuudha. Raamiin keenya kompiitara keessa hin galle jechuudha. So ishii kanas immoo fageenya asiitii hanga asii jiruu fi fageenya asii hanga asii jiru erga laallee booda as moojilii kanarrallee erga laallee booda akkuma sunitti galchina jechuudha. Ishii kana suuta jennee erga laallannee baay'ee harkaan iddoo hunda'uu qabanne hin ta'u caafii irra qabanne malee kaappaasiteriin garaagaraa achirra jira waan ta'eef miidhamuu danda'u. Of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. So ishii kana akkuma duraa sun gadi yeroo sagalee kana yoo dhaggeessuu baate hin galle jechuudha. Sagalee kana dhaggeessuu qaba dirqama. So akkasitti hunda isaa galchinee xumurreerra. Kanaaf amma ni deebifna. Erga galchinee xumurree wanti daganne hin jiru jedhee yaada. Yoo dagannee ta'es immoo rakkoo hin qabu. Hunda isaa suuta jennee sirreessina jechuudha. So ishii kana akkasitti erga galchinee booda kun amma kan jalaa kana akka gadhiisuu danda'a sin jalaati waan ta'eef ishii kana akkasitti erga irraa baafnee booda ishii kana erga irraa baafnee karaa jalaan daganaa hubachine wayya. Ishii kana erga akkasitti irraa baafnee booda asirraan daganaa gabi akkas erga goonee booda bakka kana laallattola ishii kana. Tokko lama sadi qaba. Tokko lama sadi sun dhufnee as keessa seensifna jechuudha. Ishii kana keessa akkasitti seensifna jechuudha. Erga seensifnee ishii kana as buttuu dhufnee ishii kana akkasitti galchinaa jechuudha. Perfeekti. Amma sirrii galeera argitanii kuni bakka earfoonii keenyaati. Kuni bakka USB device keenyaati jechuudha. So amma gara xumuraatti deemaa jira. Biloonii kana lamaan qofatu hafe amma. Bilooniin kun lamaan immoo kan kanaati jechuudha. Kan kavarii system unity keenya kanaati jechuudha. So ishii kanas akkanatti erga laallee booda akkasitti galchina jechuudha. Erga ishii kana xumurree ishii kana finnee asirra galchina. Ishii kana asirratti erga galchinee booda ishii kana immoo finnee iddoo kana galchina jechuudha. Walumaan hundasaa walumaan hiiknee walumaan deebinee waan jijjiiruu barbaadan amma kana keessaa bakka barbaadan jijjiiruu dandeessu. So kuni system unity keenyaadha jechuudha. System unity keenya kana immoo walumaan deebifnee assemble yookiin immoo kaafnee kompiitara kana walumaan deebifnee wanni jechaadha. So waan lamadha kan nuti amma gara paawariitti konnee jiru tokko monitorii kana lammaffaan immoo system unity kana gara connect goone jechuudha. Gara paawarii yookiin immoo gara elektirikiitti kanuma connect goone jechuudha. So ishii kana kuni kan monitorii kanaa fi kana wal quunnamsiistudha. Dura akkuma isin argisiisuun ishii kana laalleet bakka kanadha jechuudha kan nuti connect goonu kuni kan monitorii fi sisteema keenya wal quunnamsiiftudha jechuudha. Ishiin kun erga laalannee booda ishii kana akkanatti erga wal quunnamsiifnee booda
hundayyuu waan dura irraa buqqifne sun akka power maawuzii faa. Ishiin kun amma an maawuziitii. Ishiin kun immoo kan keyboardii keenyaati. Kun immoo kan interneetii keenya yookiin immoo NIC network interface card yookiin immoo RJ45 dha. Ishiin kun asirraa warreen kana connect gooneerraa. So amma wanti nu hafe hin jiru. So ishii kana dhufnee press goona computer keenya amma yoo dogongora hojjenne irra ta'e amma hin banu jechuudha computer keenya. Yoo dogongora hojjenne yoo ta'e immoo hundisaa hojii eegalaa jechuudha. Hundisaa hojii eegala jechuudha. Amma computer keenya kaa'aa jira. Yoo amma fakkeenyaaf osoo raamii keenya sirrii hin galchine ta'e sagalee iyyaa dhaggeessisa moonni kuni argitanii computer keenya banee jira. Computer keenya banee jira. Barbaanne nuti password keenya galchine fayyadamuu dandeenya jechuudha. So kuni computer disassemble and assemble jechuudha. Walumaa galasaayyuu gaaffii yoo qabaattan CPU kamtu motherboard kamiif ta'a yookiis immoo raamii kamtu motherboard kamiif ta'a hojjettan immoo gaaffii yoo qabaattan commenting nu gochuu dandeessu. Kanaaf barumsi keenya har'aa kanuma irratti xumuraa. Warri subscribe goone subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatinaa. Yeroo biraa topiikii biraatiin walitti deebinaa jechuudha. Topiikii biraatiin walitti deebina jechuudha yeroo biraa.